السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتن توتا في أرتوتوتا كيا بقى نجا نيدنا سنين جتا أسوانو إسني را بديجرا أرانت نقول دفعة تنجرا ونين كبدي دفعة مالي يجون كيسا وان النولمنه ونين كبدي دفعة أسوانو سلاتا تيجرو أمو دومبري جراده نتيتولا خنا را جالتن توتا في أرتوتوتا كينيا قولل جود agartee aanee dhaqee ilaalu baay'ee takkas tolchee jira garuu sirriidha godhee kanarraa inni dhaqee gartee aanee ilaaluun waan bareedaadha. Kanarraa namni tokko egaa gartee aaneen kun akkana ta'e kunoo inni illee egaa gololchooti ni beektan jee yaada yuutuubara kanarraa kunoo arraan tana aanee biratti nari. Hayyee an kan na dhibe eedamoo dura kanarraa kunoo obboleettii aanee irratti dawwalee haasofsiisee viidiyoo takka waraabee gadhiisee ture. Kanarraa arraan tana kunoo manallee naassi geessaa naan jettee jirti jeeti kunoo inni nama gaggaafadheen dhufee jeeti kunoo viidiyoo waraabee gadhiisee kanarraa wanneen isiniin jiru dhugaa galatoom dayitee ilaaluudhaaf baay'ee takka galatoomii isin jaa. Kanarraa garuu bakkeen inni gartee if duraa balleessee aanee gololchooti bakki inni if duraa balleessan aanee gartee dhaqee ilaaluu san sirriidha godhe akka nama tokkootti illee galata guddaa qaba. Kanarraa garuu obboleettiin isaa too maaliif akkana garaa jabaatti? Akka isin garaa jabaattu an kan na dhibe hanga isin garaa jabaattu maaliif beekanni? Namni kun nageessi jeeni osoo isin gartee kan ilaala nageessi eega jeen booda isii tana osoo nafatin dhaqee gartee isa san dhaqee ilaale. Hayyee obboleettiirra itti ca'a namoonni kun kan na dhibe obboleettiirra inni jechuudha quuqamee fi jechuudha isa kana itti dhiyaateeti obboleettiirra waa godhuufi jechuudha danda'amoo kan inni as garagalee garaa jabaatti isin jiru maali? Asumaan Oromooti yoo nan gartee bakka kana kan dogoggoru taate jechuudha baruu inni kun dhugaadha. Sooshaal miidiyaa irratti wal beekan isaa fi aaneen kanarraa obboleettii isaa tana ta'u wajjin dhalatan immoo isa kanaatutu irra eegattee bira yookaan dhaabbatu haa taatu moofeeta haa taatu isin tuni nama bultii qabu nama eegattee ilmaan qabu. Kanarraa isa kana waan dandeessuun dheettee guyyarraa dheettee isa kana hanga dandeessu maallaqaanis moofeeteenu bakka silaa geessan hunda geessu jirti jechuudha. Hayyee garaa jabaatti gololchoo waan tana jechuun waan sirriin goone akka mataa kiyyaatti yookaan akka nama tokkotti sirriin goone. Anilleen kanarraa akka nama tokkotti aanee nutis waan dandeenyu gargaarumatti jirra. Kanarraa garuu jireenya biyya namaati. Jireenya biyya namaa waan taateef maallaqa kana itti kanneen isa kana yookaan mucaa gadaa tuubitti itti kanneetuma inni kun waan ertee turaanis wajjin nyaataa turaniif yookaan wajjin turaniif asumaanuu akka nama tokkotti nutilleen isa kana waan qabnuun waan dandeenyu gargaaruma jira. Feeridaan yookaan uushaw inni kun gololchoo jaan kun waan kana akkam ijoo dandee kan na dhibe waan kana maaliif jee wallahi yoon dogoggorellee asumaanuu bakka kanatti dogoggortee dhaabuu naan jechuun waan isin irra jiru an kana dhugaa jirtu numaan dubbadha. Kanarraa inni kun nama irraa dhufe isaan kun hanga itti rakkatu jiran hanga isaan kana itti dhibamoo jiran maaliif beekan kun maaliif beeka dhugaa arruma dhaqee akkamitti waan kana jechuu dandee waan mucaan kun irra yookaan waan inni irra nuun jiru ni beeka inni gololchoo kun waan nuti itti gartee asiin keenya ni beeka. Har'a dhaqee kana jechuun isaa kun anna biratti fudhataman qabu akka mataa kiyyaatti yoo dhugaa na gaafattan fudhatama hin qabu. Gololchoon waan kana jechuu sirrii hin goone garuu immoo isa dhaqee ilaalu galatoomii siin jaa garuu akka nama tokkotti ilmi namaa kun yoo namarraa illee galata dhabe rabbi biraa illee galata hin dhabu. Nama dhukkubu tokko yoo dheetee ilaalte ajrii qabda suhaaballee rabbi irraa argatta jechuudha. Gololchoon kanarraa waan kana yookaan waan nan gaafii nan gaafadhe kana gololchoo naaf deebisa jeen abdii qaban akka mataa kiyyaatti. Kanoo yookaan hordoftoonni kiyya waan kana yookaan hidoo goggoorte
wanni kun sirraan fakkaatu ati kamitti waan akkanaa yattee jechuudha. Isinillee yoo nan dogoggore irraa na qabaan isinin jaa. Kanarra akkuma nama tokkootti dhugaa dhayitee eega laaltee uuma qabduunillee dhugaadha. Gargaaruun waan bareedaadha. Silaa garuu isin mucaa kana wallaaluutti hin jirtanii asuma teessaniituma mucaa kana jechuudha. Kaameraas keessanii isarraa waraabdaniituma dubbii yookaan asuma wanti jechaa ottan malee mucaa kana wallaaluutti hin jirtanii. Atayyee eega dhayite gaa wallaani gaa eega nurratti caante wallaanteeti yoo na wallaante gaa eegamman tana dhufte jechuudha. Firri gara firaannaan mooyyeelleen gartee gara garaa deemtee jechuudha. Kanarraa gololchuun arruma dhaqee kamii waan kana jechuu danda'e akka nama tokkotti. Gololchuun waan kana wallaahi dhugaa dubbanne obboleettiis haa ta'u gartee gadaa duubillee haa ta'u isaan kun jechuudha. Hanga gartee jechuudha. Anilleen inni kun akkuma feeteellee yoo taate waan gartee namni kun bakki jiru tuni yoo biyya namaa jira dalagatan malee namni kun yoo dhukkubsatee wanni haaqimaan dhaqu maallaqa kanarraa mucaan kun eega akkana ta'e namuu garuma garaan daleennee maallaqatti finnee mucaa kana wallaanneetuma isa kana manatti dhiibnee biraa waan deemneef gololchuu dharruma dhageetti mucaa kana wallaanutti hin jirtanii isin teessaniituma viidiyoo irraa waraabuu jirtanii. Haa ta'u hayyee eega nuti akkas taane haa ta'u irra isa bira dheeyite dhugaa hordoftoota yoonii fi hordoftoonni aanee jaalalaa kana maaliif dheeyite hillaaniin isin jaan eega isa kana dheeyite laatte akkama nama tokkotti isa kana eega bira dheeyite waan silaa gartee nama bira dhaabbatamu yookaan nama gargaaru taatu taatanillee eega gargaarte booda maaliif viidiyoo sanas baatee kun warra akkana aaneedhaan laaluu dhufe yoo jettee hordoftoonni keenya sirraa yookaan hordoftoonni kee baay'ee takka garuu si kabajanii yookaan si jaalatanilleedha. Kanarraa atilleen garuu duraan rakkoo keessa turtellee eeruga rakkoo keessa turte har'a keessaa baate har'a si mijaa'ee dheeyite ilaalte. Kanarraa namni kun waan takka na argaaf hin godhu beekadhu. Na argaadhaaf jechuudha kaameeraa achi kaa'ee akka nama yookaan ariifumaa tokkotti kaameeraa achi kaa'ee na argaadhaaf hoono jee maallaqa gatatti kannaa jechuudha. Yoon dhoosumatti maa ittiin kanneen as baasee jechuudha kaameeraa duratti namni waan takka bara sadaqaan takkaa yoonii fi nama kana yookaan gargaaru agarsiisuu hin ta'in namni tokko yoonii fi gartee kan nama gargaaru ta'e harka mirgaa kana yoonii fi kan sadaqatu yookaan nama kana gargaaru ta'e harki bitaa isan dhageenii jechuudha. Kanarraa akkuma gartee hundee seenaatis waan akkanaa jee nama kana yoo gargaarte dhoosatti isa kanaaf quuqamte hin taane dhoosumatti maaliif hin gargaarin? As baaftee na argaadha moo wanne waan kana gooteef waan biraatti ana akka mataa kiyyetti akka sana fakkaate na argaadha na fakkaate malee ani isa kana ni gargaaree yookaan inni kunarra na gargaaree yookaan ni gargaare jeen furadhu ana akka mataa kiyyetti na argaa yoo taate malee haasii ta'uu rakkoon qabu kanarraa garuu akka nama tokkotti dheeyitee ilaaluudhaaf galatoomi isin jenna nutis wanni nu bachiisee akkanatti jechuudha dhufnee gartee isinirraa nu bachiisee isa birallee dhaquu waan hin dhaqabneef dalagarra jirra. Kanarraa gololchuutti deebisaa tana naaf deebifta jeen yaada yoo rabbi jee guyyaa tokkollee taatu walumaa agarra. Kanarraa rakkoon qabu isinii fi isaa fi eenyu nasruu waliin dhaqanii kanarraa akkasuma akka inni jee gololchuutti obboleettii isaallee dhufaa jirti waan jee inni kalee itti dabalee jira. Arraan tana isiilleen dhufu jirti jeeti dubbate. Isin akkuma beekamu guyyarraa waan dheettee ilaaltuuf nuti gaa akka nama tokkotti dalagaa tadhiiraatii fi talalaa biyya namaa tana keessatti waan adda adda taateef dhalaan guyyaa ganamoo sa'aatii muraasa daleete sa'a booda isa kana guyyarraa dheettee ilaaluu dandeessi jechuudha. Kanarraa isiilleen baay'ee takka rakkattee baay'ee takka gartee isaa wajjin jechuudha sababa gartee aaneedha waa hedduu rakkoo bu'aa bahii keessa akkanatti jirti isilleen baay'ee takka galatoomtu garuu obboleessi waan goomu obboleessi fi waan goomu obboleessi lamata deebi'ee waan waan dhalatu akkasuma
isilleen garuu obboleessisii akkana jabeessitee akkanatti biyya namaa keessatti isiin tun nama bultii qabu nama ilmaan qabu isummaanuu nama baay'ee takka jechuudha maashaallah dhalaan gariin hajaarsa jala jirtu yookaan abbaa manaa qabdu jechuudha akkanatti isaaf hin dhimmamtu yookaan isaaf irra qabdu akkuma nama tokkotti yoonni dhukkuba dheedee laatti malee maallaqa qabaltee gaddaatti objee jira maal jedhe isiilleen dhuftee kun guyyarraa maallaqa waan argattee fiddeenatti kannaa jirti jedhe kanarraa isiin yoonii fi amma natti hawwattee na bira dhuftee isaanis maallaqa waan hin qabu fuudhee inti kannaa fuutee geessitee fi deebitee jechuudha yoonii fi gartee hundaan isa kana bira tatteenye isa kana beekadhu wallaansiisaa waan jiru jechuudha kanarraa kanumaafu hordoftootaa fi jaalatamtoota keenya yoon gartee gololchuutitti kan ta'u gurtaatillee asumaanu killee waan kana sirriin goonee irraa dhaabbadhu naan jechuun teessanii yoon balleessallee isinumaan na gorfadhaa isiniin jecha nalleen hin arrabsinaadha an garuu waan kanaatu na butee yookaan waan kana hunda na dubbisee kanarraa garuu gololchuutu akka nama tokkotti galata na biraa qaba jechuudha bakka guddaa isaaf qabaachuudhaan illee garuu bakka hanga gartee dogoggoressanii jechuudha bakka hanga gartee na argaaf godhesaniin anilleen garuu akka nama tokkotti tana na dubbisee jechuudha. Kanarraa jaalatamtootaa fi hordoftoota keenya hanga gartee viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan nuuf turaan isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Warreen gartee maatii yookaan YouTube keenya kanaaf haaraa taatanii asumaanu subscribe, like, share godhuudhaan nu hordofaa isiniin jecha warreen gartee mana keenyaaf haaraa taatan hotaa maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti nagaan.